الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرتوتا في جالتوتا وردوتوتا شانالي إفاو بقى جراتن من جنة أكما بكم ويا كاليسا شانالي هاروا banuudhaan karaa keessanitti viidiyoo jalqabaa simbiraan geenyee jirra. Haalli keessanii fi haalli simannaa keessanii waan baay'ee namatti toluudha. Guyyaa makaleessatiin hedduu karaa koomantiinis ta'ee laayikiin sabiskiraayibiidhaan jajjabinni isin gootan baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammas immoo wanta isin maluu fi wanta isiniif ta'uu pilaastikii maamii wajjin qabannee isiniif يعني جرا سو كلتي ماني كرا فيديو جاء نوان بس دابيب نو كانت تهين سيليني أكون بيكمو وروني channel كنا فراواتان سبسكرايب وشو هندقتنا شير كمو لايك سبسكرايب وشو نه هندقتنا يشوني دام ذكينا كيرو هنداتي اتي فوفاتي نجنا هذا كان جانوران مامي وawii qabadhee siif dhiyaate yaada san sirriitti na hordoftu. Addunyaa kanarratti namoonni akaakuu afuritti qoodama. Namoonni addunyaa kanarratti akaakuu afuritti qoodama. Akaakuu afurii namoonni itti qoodaman suni akkami beektee namoonni suni nama waan beekne akka waan beekne illee ofitti hin beekne. Kuni akaakuu tokko jechuudha. Inni lammaffaa immoo nama waan beekne akka hin beekne ofitti beeku. Nama waan beekne akka hin beekne ofitti beeku jechuudha. Inni sadaffaa immoo nama waa beeku akka hin beekne ofitti hin beeku. Nama waa beeku akka hin beekne ofitti hin beeku. Ofitti hin beeka garuu immoo akka waa beeku ofitti hin beeku jechuudha. Meeqa fayyada? Sadaffaadha. Afuraffaa immoo nama waa beeku akka beekullee moo beekuu jechuudha. Namoonni akkuma afuritti qoodama. Ati as keessaa nama akkamii ta'uu barbaadda? Nama afurii kana keessaa sun keessa galanii? Nama afurii kana keessaa akkamii ta'uu barbaadda? Afuraffaa kana ta'uu godhaa? Ayyee namni hundinuu moo waan gaarii barbaada? Waan gaarii marsasaa inni afuraffaadha maali? Nama waa beeku akka beekullee moo ofitti beeku jechuudha. Namni hundinuu kana ta'uu ni barbaada jechuudha. Inni moo inni as keessaa inni badaa yookiin moo inni sirrii ta'in isa kan? Akka kawaan beekne akka hin beekne illee moo hin beekne. Inni suni illee waan beeku akka waan beekne illee ofitti hin beeku wanni tokko isaaf hin galle jechuudha. Garuu inni maal ta'e inni irra badaa namaati jechuudha. Kanaafi namni kana afran keessa jiru nuti warroonni gosoota keenya taatanii nama afran kana keessa ani kam jettee of ilaaluun of madaaluun hedduu danda'amaa jechuudha. Namni tokko gaafa of madaalee of ilaalee bakka jiru of argate bakka irra jiru kana gaafa of argate maal ta'a waan dhabe san barbaaduudhaaf isa dhabe san argatuu danda'a jechuudha. Duroo bakka jiru yoo hin argin akka jiruu fi akka beeku yoo hin beekin of barbaadee of hin argatu jechuudha. Kanaaf galaana walaalaatu isaan ta'a waan ta'eef. Kanaaf maal beekte addunyaa kanarratti wanti takka wanni siif dhaamu akka jiru jechuudha. Maal beektaa? Yoo dhuguma jijjiiramuu barbaade ta'e jireenya kee keessatti eenyumaa hin dorgomin. Namni tokko dorgomuu hin qabu. Garuu namni tokko wantoota akka hojii dalagee jettee namni waan akkana dalagee jettee nama san ta'uudhaaf hin yaalin. Eenyumaa dorgomuu akka qabdu katabu qabdu eenyumaa dorgomuu qabu jechuudha. Dandeettii yoo gahumsa keessa kee jiru qofa dorgomuu qabdu. Gahumsa kee keessa jiru kana yoo dorgomtu ta'e bakka barbaadde gahuu dandeetta. Nama tokko yoo ka dorgomtu taate namni tokko fuulduratti deebi'ee duubatti yoo ka deebi'u taate namni ati dorgomtuun suni yoo karaa fuulduraa hin deebiin nama dorgomsa wajjin dhaabbataa jechuudha. Yoo namni itti dorgomaa jirtus immoo nama baay'ee faxinamti yookiin fuulduratti deebi'uu hin dandeenye ta'e maal taata atis nama isa waliin dhaabbataa jechuudha. Maal surraa eegama yeroo keetii fi dandeettii keessa kee jiruu fi waan saniin dorgomtu sirraa barbaachisaa jechuudha.
كنا في يعني من باقي كتير ممكن ده كنا في ورطنا ما كنا challenge akkuli cinqaalee hedduutu nama qunnama inni namaa gaafa dhalatee galma tokko gahuudhaaf deemu warroota seenan isaanii yookiin maqaan isaanii guddatee bakka guddatti maqaan isaanii beekame kuni gaafa isin garaa qoratu akkami beektaa challenge hedduu rakkoo hedduu keessa harkaanfataniiti bu'aa bahii hedduu gaara hedduu bahanii bakka filaa yaadamu fi bakka filaa guddaa jedhanii namni itti yaadu hunda gahanii kanaaf jireenya namaa keessatti maaltu jira kufaatu jira ka'umsatu jira irra caalaan namni baay'een gariin isaa kufee achitti hafee gariin immoo kufee ka'ee bakka filaa gahamu gahe namni gaafa kufee namni jedhu kufee yoo jedhu namni kufee nama kufee bakka sanitti hafe malee kufuu rakkoo hin qabu garuu kufanii bakka sanitti hafuuni rakkoo guddaa qabu ati kuftii kaatee gaafa galma kan kee milkeessite nama cimaa jedhamtaa jechuudha. Kanaaf kaayyoo fi karoora kan kee galmaan gahuudhaaf ati ciccitee karaa fuuldura yeroo kamuu deemuu danda'uu qabdu. Jechi namaa, gochi namaa, ilaalchi namaa, haasofni namaa duratti si deemuu qabu. Barnoota irratti ta'ee, hojii irratti ta'ee, waan silaa itti amantee dalagu sanii yeroo kamuu itti amanii dalagu. Namni waan fedhe haa jedhu, namni duwwaati ilaalu waa hedduu arguu danda'a. Waan sirraa mul'atu jechuudha. Garuu ati waan namni ilaalee irraa arguu osoo hin ta'initti waan ofii keessatti amantii dalagu milkeessuudhaaf halkanii guyyaa yeroodhaa yerootti yoo dalagne milkaa'aa ta'uu dandeetta jechuudha. Karoora qabaatu. Karoora hin qabaanne ta'ee dhageeffatu. Namni karoora hin qabnee fi makiinaan fireenii hin qabne takkaadha. Makiinaan fireenii hin qabne akkami beekte osumaa deemu fireenii qabu waan ta'eef waan ta'a booda isaa qilleessa ta'uu danda'a. Gaafa qilleessa ta'ee shifeeras ta'ee namoota achi keessa jiru ta'ee meeshaa makiinaa ta'ee waa hedduu bassaasaa jechuudha. Kanaaf ati gaafa karoora hin qabaatin akkuma nama makiinaa fireenii hin qabne namni tokko manni haaraa dhaqee bakka yaabbatu yoo hin beekin sagantaan yookiin karoora manaa yoo hin bahin makiinaa yaabbatu yoo hin beekin achuma dhaabbataa jechuudha yeroo irraa dhumata. Kanaaf maal ta'uu qabda jireenya kan kee keessatti ati karoora guddaa qabaachuu danda'uu qabdaa jechuudha. Gaafa karoora qabaatte galma barbaadde gahuuni asumaayyuu rabbilee maal jedha ana inda zanni abdii jedha. Bakka gabeetti itti na yaade yookiin itti na barbaadetti jira. Yoo waan guddaa wayii yaadde fakkiin wanta akka doktora ta'e yoo yaadde adeemsa irratti hundoomtee barattee yoo aalima ta'a ulamaa ta'e yoo yaadde barattee yoo ta'e itti yaadee waan karoora sana deemtee rabbii kan kee yoo kadhatte galma barbaade kan gahu wanni si daangessu hin jiru jechuudha. Maal sirraa eegama malee kaayyoo karoora qabaachuu qofatu akkaan si barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ati nama kaayyoo qabaachuu fakkaata. Yeroo ammaa keessatti nama barnoota illee barataa jiru turaallee karaa jiru jechuudha. Kanaaf illee akkasii nama kaayyoo nama karoora qabu rabbiin maataa sibiina hordoftoota keenya kana ittiin bohaaruu qofa osoo hin ta'initti akka dhageettanii itti fayyadamtan abdiin isinirraa qabna. Chaanaala keenyallee akka nurra dhaabbattanii jajjabeessitanii nutis warra chaanaala keenya ta'uu dandeenya. Kana caalaa waa hunda qopheeffannee bifa adda adda ta'een isin biraan gahuudhaaf inshallah karaa fuulduratti ta'uu jiru ta'a. Wanti ta'e like, share, subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbataa isin jenna. Waan hundumaafuu galatoomaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.